عليكم دنبشي يا سلام ترى شمرنيك النار خلاص اي كيرو اساسا قدي قيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي وعليكم السلام دنبشي أوسي ميدي بي يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bakkumaini iyyuun dhabeebar sogeera beeksisa jiru. Bakkumaini iyyuun dhabeebar sogeera beeksisa jiru. Tooftaa himee yeroo taphame godhu dhabeebar sogeera beeksisa. Tooftaa himee yeroo taphame godhu dhabeebar sogeera beeksisa. Tooftaa himee yeroo taphame godhu tooftaa himee yeroo taphame. Naati deebaraa dhallee buuti godhu ibsi buuti godhu taanaan natti deemee hin deebisaa hin baatu. Naati deebaraa dhallee buuti godhu ibsi Tole naati deebaraa dhallee buuti godhu ibsi amma nagamaami. Viidiyoo dhimbaatu ati gara. Viidiyoon ni barakkoon qabu. Xiqqoo saalaa jira ifaan baay'een jiru karaa gurraacha namni ilaaluun dhabama jechaa fititaa jira. Duuboorti akkasuma dubbadhu banaa duutu marakkinni jiru. Wanni jechuu barbaadu waan kanarratti dhugaa rabbi dubbatuudhaa fi bultii jaarsaa fi jaartii kana keessa irra guddatti gahee guddaa namni qabu dubartiidha. Dubartiin jaarsa fi kana bareechitee illee qabachuu dandeettu badaallee ka qajeelfachuu dandeettu isaani. Hedduun dubartii rakkoo garaagaraa biyya kana keessa illee iddoo turre argaa jirru waan ta'eef jaarsa ofii kana yeroo qabatuu dadhabantu itti mul'ata. Jaarsi illee hundi sirrii jechuu kooti miti. Kabadii dalaguullee ka isii irratti gadii dalagu isii irratti zinaa dalagu hedduu waan garaagaraa ka miidhaa garaagaraa isii irraan gahu ni jira garuu badaa sanillee ka sirreeffachuu dandeettu amala gaariidhaan gartee yogguu hundaa bakka hirribaattis ta'e amalaan qabachuu irratti illee keessattuu shamarra keenya shamarri Oromoo hir'ina guddaa qaban wanna akkanaa kanallee bultii namaa keessatti akka gartee namni olii gabbee garanaa garas laaluu isaa laalchisaa wanna akkanaa kana sirreeffachuu qabanii. Lammaffaa ana abbaa warraa tajettutu baay'ata. Abbaa warraa ta'e akka haadha warraa ta'etti talaallamutu jira. Hedduu isaa bultii tana keessa akka rakkoo ta'u. Akka inni abbaa warraa ta'e abbaa warrummaa isaa kennuu dhiiftee anatu abbaa warraa ta'e akka jettu taate. Laafaan sunillee yeroo hedduuf laafee gaafa jabaate gartee bultii isaanii keessatti rakkoon uumama. Walii beekuu, wal hubachuu, rakkoo garaagaraa irratti wal dura dhaabbachuu osoo hin taane afaan tokko waa tokko hojjechuu, afaan tokko waa tokko jechuun waan gaariidha. Waan kana osoo sirreeffatanii an akka kootitti bultiin tunillee yeroo hedduu diigamtee yaada. Sirraa qabu jaarsa akka diinaatitti telefoona wal dhoksuun kuni rakkoon kun walamantii dhabuudha moo seeruma wayi? Telefoona kan fe'aati qollofteellee amanuu dadhabdee dhoksaa jalaa rabbi. Isiin illee telefoona ofii yoo sirraa qolloftu yoo qaama ofii ammoo sirraa qollofin ofii qullaa soolii rabti ofii telefoona sirraa qolloftu qaama keetiin qullaa waliin raftu ofii telefoona kan kee irraa qollofta mee akkamitti ilaaltaati jireenya kana? Kuni dogongora guddaadha. Jarri lachuu rakkoo qaban warri walirraa qollofatu sababa rakkoo qabaniif qollofatan malee wanni addisii irraa dhossitu hin jiru. Yoo rakkoo qabaatte malee yoo rakkoo qabaatte dirqama na argitiif qolfatte isiillee na argaaf qolfatte malee waan rakkoon jirtuuf suni gabaabumatti rakkoo waan qabaniif qollofatu isaan. Beekii kiyya wallaahi rabbi jazaatti adeemu. Ulfaadhu beekii wallaahi nama mana kanaa sappoortii baay'ata. Gaa'e sundi keessa taaptaap koppileen gisheer illee godha. Taaptaap koppileen gisheer hagammaa taaptaap koppileen gisheer godhachaa waan jirtan. Maal jettan baaba? Jara inshallah. Laa keebeekiin jaraadha. Si baay'ata. Adis nama seenee mara waliin azaan ga'ee ijaara.
هاي جدا لكوني نبي أنا ما تابتاب النجاتنا تريجر بوكسي كسافر تابتاب كلنا فيديو كنا تباي بريدا كنا بوكسي سني كنا رور رجال جرتن تابتاب كنا كسافر دقيفتا وعلم والبر دلقا أسد بارك الله ما كسافر كنسا كيسا أسمان نكرا سيسمي كويني شانتي وما كيسا جرو كسافر دتن كويني دي بقى جلا تابتاب ولا تابا ما تفرطا أبا تعالى تابتاب ولا إيه لما تعالى تابتاب كسافر تيرغود يا كرا داون أستاذ كان تابتاب يرجع رامفوري ويتاجر المدة دقيقة فوري كانت تبوده سافر تاني بتكازن أكاسما قبوا بس هسه دقيقة أفوري تنات تميت بس هسه يرو تككير روسر رافوردا تابتابي كان بنا سنسا دفع كندي كيسن دفع والبيرة دقيقة بحر كيسن تابتابي دفع كامي شانتمي تربة جرتنا شانتمي سدد كندي كيسن ورس جل جرتنا دفع وانغاري أبور سغاري راربتار تاني مانا كان سغالين يو كجيلة تابتاب وتر سغالين كلنا نسمبرا غيا كندي كيسن شانتمي سدد تكا في غير شانتمي سغال دفع دقيقة سدي في سكوندي سدوما تفي دفع جهات مسينه عريفة داكسي هرك كيسن فيا أرجع دفع هندي كيسن نمسك باب تربات ما سمان كيبيك إنما كمان لجول هندي كيسن تابورا هندي كيسن جهات ميلا مسينه جهات ميسدي سنه ما شاء الله بارك الله ربي يجزاك عديم ربي ماتي كيسن ولي نجان والإسو والله واني قدان أمتك إن الرجل بيتني ركوني نمني ولدت ماتي أفيدو ماتي ولدت وسولم بيني ولد بلا نمني ماتي فولد يو إسلام ما فولد أبو أبي يو أمانتا أفيدي إيمان أفيدي فولد أبو أبي ماتي أفيدي فولد أبي ماتي إسيسن سالفته يو أم برا حسال برا أبي ماتي إسي كخبر ماتي إسي كإرابرته ولدت لفسنيف والسالفة والله لقارا نمني كن أسوة تكولم بين غندي كون غندا كنا أسوة إسام بين غندا إساتو واتك أبا إسا أسوم بين ولد بلمن ربي لبوت أنا كيس اللي نمني هيجنياتي في ديك أبا في دين تقول بيا فكينيا بيوتا ما بيا ربا كانت تيرغودان لبرتين كم الرأي ما وفي أنا أهلي وفي الرباتي يوم أنا تكوسينتو إنشن كمتي نما تكو دبسون إسيد أف أكور ما نما ماتي إسيد دبسيت اللالتي نمني كأنها أفان ما تكوران إسيد سوبه دبرتي قلبي نسيلاف تونا سجالات لله تدعومان جالتي كما دعاء سنتيما كسب دلله أكس مجرا سجالات إننا نمو دبرتي لقودان دعومان جالتي مالي فو إسير ركون إسين كيس جرتو كونو ركون قربان باقا كوني برا نمني غندو فيتي به يا أكله جلاني غندا يسيوا من دكستي ويا بوتو غرغدا عربات فاقا أولته سهني عربا فاقا أولته إيركاني كان فولا إسي لالا أوله نما إسي ربيزو برباد دي بغادا قلبي نسي لا فادا والله رب مولي رت صداچوم بريدا ميا مدد تابتاب كنا هم دكيسن قدومان وان كيسك يجرو دبت ملياني نما نجارة دبتو أسجرا حيوتو أسجرا لا والله بسرعة قالتهم هم دكيسن ميد دفع تابتاب كنا كا دقيقة تكاتو سنفا في قاية سديتا ميتوكو سنة دفع ديك دمتنا تدبلا بارك الله فيكم جبادا سديتا مي لما سنة تابتابين دقاتنا سديتا أبو يا تابتاب كنا جراني يو كيبك سدت أبو يا يعني جنا دب لسانه تكفر. برسني بس أنا كنا برسني أول. تكفر نملك بالبيل في كل فترة في ثانية أما ده ما هو نكسر. كل بتسرد كل كنا دايق عساي ولا. أبو كنت أما سألني سيديف نكر أكر مكان أما أنا نما نكمل في تلفون كبتة تقول منانو إفتمو كم جتشوي. سدت. أما سري كوي. كنا. لما سديت تبغى في سريجي. نقدر نستأذن. يلا مع السلامة لا أبدا والله ما مديمة. دفع. يوم يصير كيس أرجع جرو أستاذ. كم كودن كفتو في أمته كم كودن بونه كم كودن دفع كم سجل تور. السلام عليكم. كم سجل. كم سجل. سكون تشارك له سكون
نجا والتاني فيا جبتو نجا والله الحمد لله كم يزين ربي عمري ديرتو سياكين رو آمين 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 دعائي نبوتنا ربي سياكوتو آمين 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 اللهم آمين الله فيكم قوتا شنت قوتا أنا سنراجع لسا شنت ناقوتا دفع شنت قوتا يا سلام لكن دي دبنا برا أستاذ ولا سني أبويا ينديو تناوادا ولا قالني أجرا من بقتني يسين السنة تنيزان ما شاء الله إنه توادان ناسين ريا مكانا بلسين بالله عليك من كنا كيسا نما يدو تجرا ما بقتنا أبويا جدو يرى واجرا يسين بيتني يوم أنجرني أنا في شريعتي ولنا قف دين تتانا نملك والله دي نقول سير أبويا يا أنا إنساني في ربريدا ده أبويا يا واتو أبويا يا تتنم فدت أستاذك يا بارك الله فيكم أنا قوتني جرني ربنا قوتني ربي جزاسني أديبو namni dhibbaaf jaatamii shanii ijoollee keebeekii fooloon godhame bismillaa jedhaati. Hundi keessanuu itti makamaa maatiin haa ta'a. Ayyee akkasii fidee makaa dafa. Hagammaa nam 70 yoo qofa itti makame as keessatti. Kuwwan waan siirtan. Maashaa Karaa walumaa qabdaa ammoo kutuu Anillee fooloo irraa kaasee itti deebisuura shari'aat. yaa salaam aleek du'aayii godhaafi warri ammoo fooloo gara gootaniittan du'aayii naa godhaafi wallaahi rabbi barakaa isaa godhu. Ajajuma keessan fudhachuufi bar. yaa Allah deem garaa nu jijjiiruufi rabbi si haa jaalatu deem. Abuyaa yaan deebisu eenyuun deebisa qeerroon isin deebisa ayyeesh deebisi keebeekii nu deebisi nyaa isin deebisa inni nu suuta isin deebisa dafaa akka sun ayyee qeerroo asuma itti deebifa yaada beeku dhiifamu guddaa. Tole ana sirratti wanni jiru Muhammad jedhu kanaaf hundumti kennaa waan hojjennuuf waan jennu irratti wal eeggachuun xiqqoo akkaan barbaachisaadha jechuu barbaada. Kabajuu wal jechuu Kabajattee yaadamoo shamara kabajette. Furmaata booda irratti naa dhufta. Wanni talaaqni biyya Arabaatii biyyoota Awurooppaa keessattuu xiqqoo Ameerikaaf Kanaadaa wayyaa biyyoota kanneen keessatti talaaqni baay'ataa dhiiraati moo rakkoo dubaraa jettee yaadda. Shabakaan isaatti sarakkisaa irra fakkaate. rakkoo qabani lachuu qabani. Isaan warri jarri shamaraallee ana jaarsi jedha. Innillee olaa fi anuma jaarsa jedha. Lachuu rakkoo qabani. Irra caalatti rakkoo qaba. Irra caalaa eebbu rakkoo qaba. Dubartiin rakkoo qaba. Shamarran rakkoo qaba. Akkasitti jedhu jeniin. Sababni isaanii jallataa fedhe soo taate jabaa fedhe soo taate kamana manatti galee jedhu jaartimatu laaffisa. Laaffistee kabajjee haala gaariidhaan badummaa isaa irraallee akka deebi'u seeraan gorsa gaarii yoo kenniteef dhiirti gara laafessa. Baay'ee wanni hin jedhu waan ta'eef amala gaariin qabdee gorsitee yoo jette baay'ee karaa irraallee fagaatuu hin badullee. جزاك الله خير رب عمري سيادرس وانا تياد ربي سيابوشو لجو برا ربي جرا الربا إنان دبرتي برا جرا أكما ودل هرّي واجانا كبانيت فئتن ديريو دبرتي سبت غران ساني فيادا وبرودا كانين دنداني كناف ركون جرو دبرتو تبرا جرا كبچون دندين سرّا فراني بارك الله فيك Hayyee yeroo tokko isaan dubbachuun duratti mee Kamaal dubbadhu ishee ibsa walitti haa qabatanii. Kamaal assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nageenyi badhaadhaa Kamaaloo. Jirra ustaaz nagaa jirtanii fayyaadha. Alhamdulillah. Khayroo nagaati. Jirtan ka.
الحمد لله رب العالمين. jechuun bareedaadha wanni irraa dubbachuu jirtanii waa gammaattuutti callisuu irraa hin namni rakkoo tana keessa gala ustaazonni garagaraa yaada kana dubbataniitiin jiranii maaliif waan dhugaa takka namni hin jaalatu baatanillee namni dhugaa dubbateetuma bakka itti dhiite buluudha irra hedduun mata dureen keessanii irraa waa'ee gartanii bultiit irratti na fakkaatee dhuma kana irratti illee dhufe wanta kanaaf sababni guddaan akkuma dura jedhame irra hedduu yeroo ammaa kana hojii dhabdummaa kanaa baay'ate waan biraa namoonni dubbatanii jiranii hojii dhabdummaa kana jechuun namni waggaa biyyaa bahe irra hedduu amma dhalaatu dalagaa qaba gaafa walitti dhufanii akkana jedhanii wal fuudhanii eega jedhan kana booda xiqqishoo gama wajjin turanii eega jedhanii ilmoon tuunfaan garatti uumamuu dhufa eega ilmoon tun namuutu akka qilleensaa fi bakka irraa jiru irraa hin dubbatan fakkeenya amma naannoo Sumaalee keessa jirraan nuti waan hedduu mul'atu waan irraa gararraa hin jechuudha dhalaa tana dalagaa qaba gaafa dhalaan tun dalagaa kana dhabdee ilmoo tana gara qabattee dalagaa tana ilmoo gara qabattee dalaguu hin dandeessu mana deebite jibbaan guyyaa kanarraa eegala maal jennaan duraanuu faayidaa fi wal barbaadan malee bultiif wal hin barbaanne jechuudha irra guddaan ammas namoota fakkeenyaaf qaraanee jedhaniitumaan namni tokko agartee hojii dhabaa fi waan adda addaatiin biyyarraa deeman ni jira yoo jedhu namoonni agartanii nama ustaaza nama sheeka jajjabaa osoo hin ta'in namni akkanumatti waan xiqquma agartanii caafitti tuqeetumaan osoo agartanii hadiisa kan addan baasiin deemu jira. dhufaniituma yoo namoonni sheekota agartee asitti haga maatiin keessan isin dubbisee isin ayyamutti ni kennin jiru jedhaniin achuma deebi'eetuma waan xiqqoo irraa fudhatee ni kaa godha. gaafa kana ni kennin jiru waan kana amma nama osoo hin ta'in rabbummaanu haqa isaatti waan dabraniif nama kan addaan oofu jira waan jedhuun hedduu agartee jirra beektan. Jazakallah khair. kanaafin kun walumaa galatti heeyyamni wanna takka rasuulli rabbi alayhi salaatu salaam takkallee nuutanii agartanii malaan dubbatan takkallee nuuti agartanii waan ergamaan alatti dabarsan takkallee hin jirtu namni qara'uu fi qara'uu dhabuu miti namni osoo beeku jallatu jira namni osoo beeku godhu jira namni yoon afaan arabaatiin dhagahuu baatellee har'a namni yaadanuu wanni kun akkuma huumaniiti nama dhala namaa tokkotti namni kun wanni kun dhoowwaa miti moo dhoowwaa waan jedhu ni yaada namni beekaadhaan dantaadha yeroo dabarsine jeetiin godha yeroon dabarsitu yoom akka taateef gaafidha rabbi nu haa qajeelchu irra guddaan osoo agartanii du'aa'ima bakka jirutti nu gootanii ustaadonnii fi agartanii aalimman rabbiin dachii tanarra fidee maaliif qara'uudhaaf amma isin fakkeenya bakka tana dhufuudhaaf dandeettii tana argachuudhaaf wanni isin takka illee godhattan takka hin jiru rabbiin isinii hayyameeti kanaaf namni hundi agartanii rabbiin nu alaafisu amma fakkeenyaaf inni irra guddaan maali yoo an tokko laalu hanga qabee biyya keenya kana keessa irra godaansi dhalaarraa jira amma yeroo ammaa tanatti karaa naa ta'u karaa seeraan alaa naa ta'u irraa naa ta'u karaa jalaatiin fakkeenyaaf wanti kun eega biyyarraa bahan booda waan biraa bahan isan irraanfachuu nama ilmaan 3-4 qabu an bar ilmoo maan qabu takkaan heerumne heerumnummaan sanuu maali jedhee nama si gaafatu dhageesse jechuudha hin fuunee takka bara maal fuunummaan sanuu nama siin jiru namoonni tokko ni jiran fakkeenya osoo waliin gaafanne osoo waliin hubanne wal fuudhuun ni jira akka carraatti ta'ee sun maali fedhannaa jara sallamaanii hedduu waan akkanaa kun amma addaan fageenya waan fiduun qabu waa dhoysitee gaafa jette jaalalli tun dhoysan beeytu gaafa waa dhoysitee waan takkas seente boru diigamuuf sababa guddaa taati jedheeti yaada isin irra dheeresseetin jira jaakallahu khayra waan bareedaadha waan inni irraa qaanfatamuu qabu waan irraa waan kamal mul'ise keessa gaafa wal fuudhan tokko kijibaa wal fuudhanii sun rakkoo nama lamaa jedhe rakkoon lammaffaadha ilmootu dhufa gaafa ilmoon dhufe dubartiin biyya arabaa kanatti isiitirra waa hojjetaa kanat deebiti deennaan birriin dhabdii karaa birriidhaaf fuudhamte kontiraanni dhumate ciqiciqiin achirraa jalqaba jedhe rakkoon dhiira bira jedhee kaayee achirratti walumaa galatti ammoo ni kenni isaanii kaqaadiin hidhamullee maatii dhossanii osoo maatiin hin dhorkin awwala lola rabbiiti keessira dallansuudhaan rabbiin addaan aree jedhee waan nama naasisu jechi kamaal jedhee dhugaa isaatiin jazaa rabbi isaa haa deemu inshaallah barakallah fi kulfaadhu galatoomisin jenna sheeka kenna shee ibsa oromoodha shee ibsa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟
الحمد لله بخير، حياكم الله وإياكم يا شيخنا الفاضل. كيف الحال؟ والله الحمد لله بخير إن شاء الله. موضوع طلاق بايعتي في ركون طلاق بايعتارو مالي نمني كينا تدار من أبكا كنو دبي شمر اللي بكا كنو دبي تيتو باتو أمو أنا تقوتي جانا سجل تجرى جران تاو باتو أمو السوبي هد لراي مدال جنتي توان اللي رمو دي ديكايو قبا جنتي ركون كمالي إيرا ركون قبامو إيرا بورفتشو واللالي مدوبرتي بلو واللالي مالي كان رجل فرمان نسال لي مالي فرمان دايقامو والله ما أفسدي كيسا قباب سنيت مالي كان رجل بارك الله بكم ودو فيديو مباتني ندو لسيان جزاكم الله خيرا. أما كشو يسيبك ويجرى منانا ما دي فمن أقوتني كانوا دبتا الجواب باي مريدوما جلاتوما ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. يا دبريدا رجستني دبينا نوانا في الليلة تفكرت دبينا في دبتني هفني في دبتا ملي أكما ماماي نجده أنا ركون جرو رغدا بوليس كنا كام ندورة دبته كون باي وان قلبيتي كيس جرتو لكاكاي أما حياتا قد فتنا حياتا فجراتا حياتا فانيلي ilmo godde abba ilmata e jiraata fi sine sinerum to inne se fodo akka ani laletti amma rakko business ata e hayata ke sabaye gara business atitti cee wan jirufi akka naannawa fi jiruutitti naannawa riyaaditti yo akka laaletti akka naamul'attetti rakko guddaa namni qabu dhiiraa jedhaan dhiiratu rakkoo qaba jedha. Maaliif yoo kanaan jettan taate akkuma obboleessi keenya jedhe shari'aallee bahe namni amma akka naannawa kanaatitti nama 5 qabu jira, nama 6 qabu jira, nama 4 qabu jira. Martinuu tokkochi isaallee waliin beeku, namni tokkollee waliin beeku waan jiru kana keessa. Inni siin kakataa wallahi siif du'aa si maleen qabu jedha. Isinis dhugaadha seeti kana hunda bizinesaa fi namuu gaafa dhufu qabeenya kana abbaa warraa kiyya jedheetiniin itti fida gashashee rakkoo namni irraan gayaa jiru dhiira ta'uu hubadhe bakka kanatti jechuu. Kanaaf rakkoo namni fidaa jiru dhiira. Obboleessi keenya jedheef sirriidha. Isinis gaafa duraa taaniinuu shaniinuu akkamitti akka gahe akka itti wal baratan waa ilma abbaa isiin beeku, haadha isiin beeku, ganda isiin beeku, ganda kanaa baateen beeku, isiinis hin beektu walitti dhufanii siif du'aa siif ka'a ani si malee dhabee si dhabeen jiraadhu dura walitti dabalamanii har'a ijoolleen teenya rakkoo guddaarra buutee gara dhiiraatiin rakkoo ranganiiti tanatti mul'atte. Tanaannoo kennaa wanni hayaata dhoogee kijibaa fi bizinesaa fuudhuudha. Agatti matanati. Gaafi lammataa ustaaza kiyya. Biyyatti Oromiyaatti yoo deebine akka durii heeruma lazzaadhaan mi'aadhaan eeggachuun sun fuudha mi'aadhaan eeggachuun sun ni dhabame. Rakkoon isaa maali jettan isin? Dhugaa keessanii ta Oromiyaallee wanni kun irraallee haasa'amee namoonni hedduu irraa haasa'anii turanii jazaakumullahu khairan jazaa'i. Ta Oromiyaa rakkoo kana wanni fide intala kaleessa hayaata bareedaa san ilmi abbaa gaafatee abbaa intalaa gaafatanii ardaan kennee abbaan kennee obboleessi kennee akkasi mi'aa turte. Har'a osoo kun martuun jirre mukumatti fixatanii walitti heerumanii wal fuuna ganshoodhaani waan silaa jiru tokko fixataniiti walitti dhufan. Wanni silaa walitti dhufaniif suni homaa isiinuu lafan jirtu ganshoon dhumattee jirti. Safuu ta shari'aallee gadhiisanii ta Oromoon kalee aadaa uummanni Oromiyaa qabdu Oromoon qabdullee dhiisanii tumaan rakkoo kana keessa seenanii hayaanni sunillee achi rakkoo keessa seente taraa saniinillee akkas.
دافي يودي بشيء يا halli namma biyyanaan isin jirtanii kan namni tokkochi gashashee dhiirri tokkochi dubartii shan afur jaha ijaazaa buufachuu jedhamanii fuudhan jedhuun yaanini yookaan daldala jedhaani halli waan kana mee maali jettan maa dhaamtan namoota kana dubartii sanillee maa dhaamtaniif halli waan kana dhugaa keessanii nagaafachuu keessaniif tokkoffaa ربي صداتنا إن جلاني أكا سلاواني ربي أولو صداتا منجلو الذين آمنوا وكانوا يتقون أكما ربي جده ربي كيسا صداتنا إن جلان لما فهموك جيتشونيك أبوكا نسيحاتي انتلتي تكديرتي تكسيدو بسوفي أبا بيتو مالي أردا بيتو مالي تندياتيني جلان تكسيتو قالوا ما كيك ركسيسيتيني ركون سيكون نماجرا اتندياتيني جلان كورا ديراتي نموتو ربي صدات انجل اورا ديراتي توكو دوبرتيني يرو تليفون عند بفتيني والله جدي والله صباتا كتافان الراتين ركون كوني الفاجرة وان كان الرسو رافي نامتش كوني بيكامو قبا تويسا انفوتي تويسا هافتون جدانا ركاكيات sirriyaa jira gara danika sirriyaa bakka deebiftanii tani nika sirriyaatii fi koon harree guyyaa takka dhawganii rasuuli aslima homasan eenyu nikaasi hide yoo jedhaniini sheeka wayii akkana waamneetuma nikaanaa hide jedha isiilleen gaafuma rakkatte yookaa rakkoo kana himatti malee aslimaa karaa walit dhufaniinu akkuma reefi isin jettan san karaa raamii walit dhufan malee karaa namni nikaa isaanii hidellee hin jiru yoo qoratnu jechu kunamma kama bilbilu ma itti fuude bilbilu maan fuude Imam Muhammad barakat rabbi barakati yaa god ayye akkana jazakallahu khairan ustaz ihsan kara daqiiqa muraasa keessatti waan guddaa nu ibsitaniif galatooma ulfaadhaa isin jedha amma gara shamarranii carraa kennaa abdiin sabaan dubbanne ada shamarranii kennuuf ta abdiin sabaa qofti haa dubbatu Sheikh Ahmed Boda inshallah daraja jiratan abdi sawa assalamu alaikum ustaz isni hayyam des amma yo bokaccho ustadan ustaz Musafi alen chafi abdi sawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akami nagay kisani mal je tagono wara dira rukke ra ka sara namne dira ra ko ngaba jara ran ko kamdani sini jara ni rakko duka nyura lejira mali sini hoye me abbe singona ni Aki unutulle usreesu kawannu majede yaada. Kuni sini ta kuno kun kanani sini lu. Nama kalbini zani dimbare gayo ma sanse ta ille hidani namni hidani. Ya Rabbi mulisi arere saye me rakoni jireenni nama salfaate jireenni nama rakase dubartiin haadha nu taatu obboleettii nu taatu inna nu taatu soddaatii nu taatu si jalaa badee kaanii kaan bira dhaqxee rakkatteef sila isimatuuf wallaale moo kama fuudhaaru kanatu garaa laafuu fi dide jettan mee akkamitti ilaaltan isin baarakallahu fi wallahi ana mallee na dhiba dhugaa dubbachuudhaaf ani ga namni hundumtuu akkuma naannoma jireenya isaa dubbata dhugaadha anillee naan biyya Awurooppaa keessa jira haalli biyya keessumattuu haalli Awurooppaa keessa jiru waan ulfaatudha baay'ee haadha ilmaanii agartanii garuu immoo abbaa manaa qabdu yookaan haati ilmaanii tun ijoollee lama yookaan ijoollee sadii qabdi sadiinuu abbaa sadii irraa deessee jirti kun immoo wanti ko ulfaataadha jalqabuma immoo anillee kan sababa godheen kaa'u jalqabuma gaafuma walitti dabalamani persentii 50 ta'anii walitti dabalamani yoo ta'e hin ta'a yoo hin ta'in immoo hiikee ka biraa fuudha kuni dogongora guddaadhaan jedhee yaada tokko isaadha inni lammaffaan immoo kan bultii isaanii diigu biyya Awurooppaa kana keessatti eega walitti dabalamaniin booda hundumtuu mana ofii kabajee bultii ofii san kabajee jiraachuun barbaadu gaafa
guyyaa jimaataaf kidaame hundumtuu gadi ba'ee haadha manaa isaa manatti dhiisee inni bashannanuu barbaada. Kun immoo bultii irratti rakkoo fida. Bashannanuu barbaada yoo jedhu gaa biyya kana keessa waa hedduutu jira. Namni hundi tokkodha miti. Akkasuma immoo dubartoonni illee warri rakkoo qaban jiran akkuma dhiiraa jechuudha. Dubartoonni haala biyya kanaatti buluu barbaadan nuti immoo haalli itti guddannee haalli amantaa kennaallee waa hedduutu jira. Akka biyya kanaatti yoon bulla yoo jenne immoo ulfaataadha jechuun nuti hin barre amma waa hedduu hin barre nuti biyya kana keessa jiraanna malee akka biyya kanaatti jiraachuu hin dandeenyu. Biyya kanatti dubartoonni aangoo olaanaa qabanii biyya Jarman keessa jiraadhaan mirga yoo kenne biyya Jarman keessatti mirga tokkoffaa irratti dubartoota jira, lammaffaa irratti mirga daa'immaniitu jira, sadaffaa irratti mirga sareetu jira, afuraffaa irratti dhiirri jira. Sareenu dhiira caalaa mirga qabdii jechuudha biyya kanatti. Kana waan ta'eef yoo walloltii xiqqoo walitti bu'iinsi xiqqoon tokko yoo uumame poolisii yoo bilbilan poolisiin deeqaa 5 keessatti dhufa. Manuma keessanillee soo ta'ee abbaan manaa uffata ofii fudhatee ba'a. Kun immoo wal dabarsanii wal kennuun xiqqoo ulfaataadha. Akkuma keessa abdii dubartiin gammachuu qabdi yoo akkana mirga sareetiin mirga ijoolleetiin mirga isii abbaa manaa isii abbaa isii ka ta'u dhiira kana duuba aansan kana gammachuu guddaa irraa qabdi biyya san keessatti. Biyyaa'ee warri biyyaa maaltu naqachaan ta'e narraa si gaafadhe. Warri biyyaa inni kun xiqqaate jedhanii hiriira bayan. Keenya immoo keenya rakkoon jiru warruma biyyaa kana gaafuma walitti bu'iitiin xiqqoon uumame ollaafaatu nama hima. Walumatti bu'iitii makkeessan isinuma namni keenya walitti bu'aa walitti bu'iitii kana ollaan nama himu. Gaafa ollaan nama hime immoo isaan dhufanii haadha manaa si dhiisanii haadha manaa keessan gorsan. Ati isaan ala jiraachuu dandeetta nuti akkana mana sii kennina akkana sii goona akka barbaadde jiraachuu dandeetta waan jedhu. Isheen kun immoo dhugaa itti fakkaata waan ta'eef karaa san qabattee deemti. Kabajaan abbaa manaa sii qabdu gadi bu'aa dhufa. Olaantummaa ofii agarsiisaa dhufti. Gaafsan immoo ol kabajanii jiraachuu waan ulfaatuu fi gargara ba'utu dhufa. Sababa kanaa fi bultiin nama hedduu diigama tokko akkuma jedhe lammaffaa immoo isuma duraa sani jalqabumaayyuu haadha manaatii taate jedheen fuudhu dhiirrillee yoo taate yoo hin taa'in hin taatu jedhee fuudha. Wanti shakkiidha yookaan parsantii 50 irra keettaniitiin itti seentan immoo galman ga'u wantuma xiqqoo irratti walitti buutanii gargar baatan. Namni waliin obsuun hin jiru. Wanti hin jedhu kanumaa garuu immoo badiin hunduma bira jira dhugaa dubbachuudhaaf. Jazakallah khair. Rabbi umrii si adeeressu baabaa kiyya. Mee ijoolleen illee warri Awurooppaa jirtan lakkoofsa tokko na barreessaa. Warri biyyoottan Arabaa waliigala jirtan Somaalee maanuu agabaatu Somaaleen illee nu Araba jiraatti. Suudaaniin illee agabaatu warri biyyoottan Arabaa jirtan lakkoofsa 2 barreessaa. Warri Awurooppaa fi Ameerikaaf Kanaadaaf Awustiraaliyaa biyyoottan kanneen jirtan lakkoofsa tokko warri Awurooppaa Ameerikaa kunniin lakkoofsa tokko warri biyya Arabaa 2. Yeroo baay'ee gastiilee ergadhee gastiin keessanis biizii ture du'aa hin hafu. Seera warra biyya Arabaatii si caale. Hussein Ibrahima. Hussein Ibrahima Robsa. Kebeekiin illee amma qaabatee dabarsee beekna. Uduu walla nuufillee walii yaade nuti simmoo yataa kana beekadha. Dhugaadha bar namni baay'een gaabiyyuu Arabaa jira bar keessumattuu dubartoonni biyya Arabaa jiranii baay'een. Jazakumullah khair. Akka wannaa itti wanneen isinii dhaamuu barbaadu. Namni abbaa ofii jaalatu. Namni obboleessa ofii jaalatu. Namni ilma ofii jaalatu dhiira kabajuu qaba. Yoo balleesse hoo akka balleessaa isaatiin dhiiruma tokkocha san tuquu qaba malee hay dhiira jedhee mara waliin qabuu qabu. Jazakumullah khair. Ammaan inshallah sagantaa shamarranii kenna shamarranlee irraa xiqqoo fuuneet
إن شاء الله يا ذا كي نقول لبنا شمرن حما جهاتك الرايات فودا ده يقال لما كف إن درسوا أترتي تمرنا يا ذا كينا الرحمة لكننا هنقفا ليه وامرنا ربي نمرين على رزق. دكتور رحمة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أروانو ما جايباتين قدفتن. ركوليك أماتنا وتو الدنيا كيسا أمتك إنك إسلاما كأورمو نمو سبو في الرابع كمالي سبا أمبار رامبينو عمل لساني اللي غرغرة تقولنا ركون قدان شروع كدلاك نباقتي جريني وما اتفاقاتشو دي جالل وما اتفاقاتشو دي كون ديرا برا ركون جرا جتمو دوبرتي برا ركون جرا. بارك الله فيك دكتور رحمة. so Ramati wa inde bisini indura wajene bau di famole أيام تيفي wala jarra nungo دكتور رحمة سي أيام كنا تولي دوبرتين قرال أفتي بيك على لكنا جدالان كاروبر أيه aye galatoma amma namonni hedduun isaa dhiiratu rakkoo qabaa ka jedhamu namonni hedduu kaasan waan kuni dhugama silaa osoo yaada bareedaa akka gaarii nuuf fiddani silaa yaada kana osoo akkanuma haasa'uun taane osoo wali dorgomsiisani warri dhiiratu rakkoo kana qaba jedhu biyya amma kenna kanatti waliin haasani wal amansiisuu fi debate waan jedhanis jedhu waan san osoo gootani osoo fakkeenyaaf dubartiitu rakkoo qaba jedhame waan dubartiin rakkoo qabduuf kana dhiiratu rakkoo qaballee ka jedhullee osoo yaada sani wal bira fidee namoonni sanniin keessa akkasin cuufamee baay'ee yaada jedhu qaba. Yaanni baay'ee amma yaada kana jalqaba waan ta'eef waawii akka dorgombiitti qopheessuun duratti walirraa hubachuu wal hubachiisuu waan jedhu jira. Amma marsaa lammaffaa irratti bifa dorgommiitiin finnaaf isin jettan kana waan kana Muhammad umuraatitti madda isaa duursinee reef tiimi Imaamu Ahmad maal jettee barreessitee إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بلان نولا فودي أمني كأن أمني أورمونا يو بلا كنا إرا إتياني واباسا بلان برادفا بلا براتي دفا وندي بلا كنا بدارا مالي نوتو ربي تجيران نجنا ربي نجيرتين كنا نمني أما أسجر كن يو هم تاتين سروفنك ولي وني سروفني فينجر هم تاتين zulmi duraan nu fedhii fama garamaan akka walii godhan taanii ammaan boodatti hoo badii irraanii sirroofna warra jedhu qabannee rabbii keenyatti deebinee akkamiin deemnaa san inshallah yaada isin jedhaattan kana marsaa lammaffaa irratti fudhanna jazaakallah kheer yaada bareeda akkanaan dubbannee dhiifnuyyuu ulee wayii irra dhaabna malee yoo rabbii jedhe tole doktor Rahmaa dhiifama guddaa Ake Omara konga wonama toko jarra yero saniti on kenini fi wani ni jechu de mutu jalaba da because namni kendo majisa wahed don dubat unama wali bua gababa mati rakko amma kun warakko fatimiti rakko jireenna ilma nama wante marayu wan dawata uf jechi rakko le jiru imala fatai lakin jiru magana mawida anjum ira bera konjara kana shamara bera konjara kana kesambi yamagatu ko akabi arabati takabi amerika ti europa ti tormea ti cholle rakon kam e baru jarame magawo intu kam kuni wane na ma woli boni fikam aye bareda dure durso charraka na nakenu keseni galetoma bareda dure durso charraka na nakenu keseni galetoma bareda dure durso charraka na nakenu keseni